kamitina kan galte bojjeni bakka duuti jara biratti birkii wayitaan jiru maaliif ilmoon bahee yuunivarsiitii dhaqee yookiin barnoota dhaqee deebi'ee nagaan galaaf hin jiru hayyee inni kuni cubbuudha cubbuun kun immoo amma namoonni tokko maal jedhu abaarsa qabnaa laata jedhu maali uummanni wallaggaa gadi ba'ee yaa rabbi oromoo kana akkana godhi jechuutu barbaachisaa abaarsa jechuun ikkoo cubbuudhaaf cubbuu ilma namaatti du'uu laalaarta ilmoo kee du'ennaan boru kanumaan malikko abaarsa qabnaa laata namni yookiin maanguddoon naannoo wallaggaa yookiin naannoo miidhamee sun gadi ba'ee akkana ta'a jedhee sin abaaruun eegina abaarsa qabna eeyyeen abaarsa jira kunumti abaarsa ummata haasaa jaallatu amma sagalee ol qabee jennaan maalimmoo arrabsaa jira jedhanii namni 200 dabalamaniiru haa ta'u iyyuu dabalamanu si galee maaliin jedhee malee wayyaalaan kaleessa arakee dhugaa taa'ee argitaniitu jageessaniin arakee abbukataa gurbaa maqaa si waamuu danda'u sharariitii sana jechuudha. Ummata kana fixuu qabna. Ummata kana gochuu qabna. Bakka argamanitti qalamuu qabu akka waan Oromoon dhaqee biyya si keessa galee jiraatu jechuudha. Cabboon duwwaan biyya namaa keessa dhattee kaate qalaa yoo kun sitti nagaamne yoo kun si tokkoomsine maaltu si tokkoomsamime. Aboo rabbii sodaadha. Dhiisaa mana isin dhufuun eegina. Kottaa baay'inni keenya sodaachisuu qaba. Kaleessa yeroo geemii 50 dhuftanii beektu 40 dhuftanii beektu. Yoollee ani waa hunda dubbachuun hin barbaachisu. Nama 10 galatoomaa namni 400 dhuftan kuni waa'ee Oromoo irraa dubbataa jirra. Namni 400 dhufee taa'ee waa'ee Oromoo irraa mari'achuudha dhaggeeffachuudha taa'uunsa na gammachiiseera. Galatoomaa ulfaadha. Yoo barbaade nama 10 ta'u isin 10 waa guddaa baasa. Obboleessa Oromoon du'uun qabu kana booddee paabliikii irratti dubbatamaa jira. Paabliikii irratti qalamaa jira. Seenaa kaleessaa of dagachiisu nu dagachiisuudha. Isa jarri godhan caala isa nu of dagachiisuudha godhaa jiru caale. Amma immoo morma muraan inafu morma cite morma nu cite hunda keenya irraa cite waan ta'eef maal gochuu qabna yoo waa biraa be Oromoon kana booddee yoo waa biraa dhiise of eeggachuu qaba. Shimala mana keessa kaa'atee maanguddoo shimala bitachuu hin dandeenye shimala binne shimalaan of eeguu qaba kan jedhu hin mari'anna. Amma ummata buqqee achirraa bakkee keessa dhamahaa jiru bakkee keessatti rakkataa jiru ummata kana akkamii yoo goone qubachiifna gargaarsichi immoo akkamitti deemuufi akkamitti deemaa jira eegalamuufi goofandimiin banamaa jira guyyaa 2 keessa goofandimiin banamaa jira akkaawuntiin biyya Arabaatii Dubaay irratti qophaa'aa jira. Warri hafe immoo akka inni Itoophiyaatti akkaawuntii irratti galchee ifaan ifatti ummata kana bira dhaqee ga'u godhamaa jira. Kanaaf obboleewwan koo dhiisaa daraa isin akkasii dhuftanii amma nama 5,800 taane maal ta'anii onlaayinii irraa badan jedhee dhufee dhaggeeffata. Yeroo dhaggeeffata jedhe dubbiin jabduudha. Inumaayyuu yoo hin taane jiran an dhugaan dubbadhaan miidiyaa dhumarratti dhoksaa kana hin beeku. Yoo hin taane ummata kana tuttunnee ummata hidhatee amma bunyaanitti hidhatee jiru maqaa juuntaa balleessinaatiin ummata meeshaa akka bunyaanitti hidhatee jiru miskiinan keenyatti hin kaafnu habuqqaanu ijumaan laallee tuttuquus dhiibnee afaan qabannee teenya. Meerri warri kaleessa gadi ba'ee arrabsaa jiru meerri warri kaleessa gadi ba'ee dhiichisaa jiru eessa jira? Ummata keenyatti hin kaasina ummanni miskiina jiraatu. Tokkoon immoo kottu akka dhiiraatti kottu dubbadhuuti fedhu tiktookii miti lubbuun koo adarbu haga dhumaatti wajjin jira. Waadaadha. Kanaaf kottaa siyaasa kamiin keessa iyyuu jiraatu obboleessa koo. Si galee ati badhaadhina jetta ati kaafaa'oodha jetta ati abaa'oodha jetta wal dhiibda. Alagaan immoo bakkeedhaa dhufee ati Oromoodha jedhee si qalaa jira malee. Ati badhaadhina keenya ati kaafaa'oodha keenya lakkii ati abaa'oodha keenya jedhee nan bifne keessa yookiin ati wanni na gube kaleessa sagalee wayina qaqqabe jira obsa yoo dhageessan hin beeku. Oromoo taatee kiristaanas taanaan hin haftu eeggadhuu jedhani dhageesse. Oromoo taatee kiristaanas leewoo taate si nambisu kiristaanummaan kee jedhani. Ummanni kun charchi keessatti birrii $1 miliyoona 3 walitti qabatee jira kuban qabaan $1 miliyoona 3 dhugaa sitti maabsa nu qofa tarka duwwaa jira. Ana sumaan gabaabsa baamana waan ta'eef
Nasriin dhufee jira ola seenanu koppiliinki godha nurratti gubani hin gubini miti gubanu taap godha koppiliin godha warra mana banatee jiru please dhaqaa cosiisa nama 8,000 dheengadda maanguddummaa jaarsaaf jaartiirra jiru sana hundan barbaada ustaazota abbootii gada qeesota asirratti barbaanna hadha cufaan irraa mana yoon isinitti dummeesse dhiifama obboleessa keenya dhiifama guddaa miira keessa galee waa biraatti cee dubbadhu Nasrii argadhu. Oro di basadi fi jatama Nasri Rafi Alexi nuga shamatti please Nasri me ko bagana gara nufta nufti kesa bagana gara nuftani namotatti robos